jaarsa jaartii lamaate wama harka keessatti na tumale karmarraa meefattu malee rakkoon qabu. Wama duraan gartee naa inni wala bannattee asuma gartee mana keessa rakkaatu sanii achis takkaa firra deebata biyya keenyattu namni jechuun sabbatara waa dubbata. Silaa hiiree isii jalqabaati addunyaan gaaddisaa boruu jijjiiramsa. Waan keessi kanneen talaa dhiisu akkasitti haala. Baran intalaa bara nama Gaa intalaa yoo dhiisa jedhee baasanii dhaarra. fedhee waliin jiraatee tasanii nan dafan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota hordoftoota keenya har'a gaafii fi deebiilee taatu waan akka iccitiidha saadaatu gaafachuu deema isillee naqban qabdu akkuma jettiitiin gaafadha jaarsisii kattee Abubakri Qayyina kana heerumee Qayyina kana jaarsisa tahaaree hojii Qayyina kana gartee kanaan akka iccitiitti isa kana yoo waan keerra argatte daabaa fi maallaqa keetii irraa argatte isa kana manguddoodhaan haasofnee isa jidduu fixuu dandeenya jeetiin gaafadhaa yoo gartee muslaa nama jidduu yaatudha. Isaan kunis jaarsa jaartiidha. Warra gartee ilmoo hojii qabu hojii jiraachuus kaa warra fedhu garuu wanni takka takka nama jidduu nama humti nama jidduu fixuu yaaduunis bareedaadha kan rabbiitti illeedha. Kanaan mee gaafadhaa yoo isiin gartee waan kiyya yoo naa kanne akkana naa kanne takka irraa naa fuutan daaba kiyyaa fi maala kiyyaa irraa naa fuutan tagartee fayyaadhaa achi booda rakkoon qabdu illee yoo qabaatu taate waan isin jettu asumaaniin irraa nu bara meeshaan manni keenya doofa godha keessee gama sadii beekta yaameetiin gaafadhaa isaan waan takka waan qaban daawwattoota keenya hojjetumaan gaafadha akka isiin haayyeettuu fi akka hayyee jennu takka hidha dhiisi akka itti takka hidharraa baafne waan san osoo hidharraa hin baafne waan qiyyeerraa naa gartan achi booda fayyaa taman guddootis itti ilaaltanii rakkoon qabuu kan itti taate asumaniin waa hunda irraa nu bara waan takka takka akkachittis hojjechuu bareedaadha yaameetiin meesni gaafadha. Alge, ne saadaan jechuun Kota sana, asal tanya kota sana. Sana kota kalau asal tanya ai. Saada sari jinga tu. Saada sana hoto. Maal godhu jirta? Tahu jira kota. Ijoollee hojii taphachuu jirra. Oh, ijoollee hojii maata sana kan ta'a. Tapha tokkoon taphachiisu jira yeroo biyya jiru tapha tokko argite. Oh, bishaan itu bishaan. Bishaan kakabbanaa mana baha. Bishaan Buah ini jira. Yo fayyadamu kuno kan. Asal dah abdeh nu kota bisa usah nu kecil. haasa'u jirra. Isee bar jooluma dhalaan lubbuun dina taa'utti. Dhalaan ta'u makana beeti ijoollee hojii kutaa battan. Wallaahi jirra bareedaa bar. Ijoollee ta'u kana beeti. Nagaa bakka saati. Nagaa malee waan jira. Alhamdulillah yaaqee. Rabbiin nagaa walitti haa ta'u. Alhamdulillah nagaa waan kana gorgori. Nagumaa caala. Waan kaasaa Abubakri baasaa. Dubbattu waan Abubakri baasaa hiine irroonuu irra aanne hiine. Maal dubbadhatu? Eega hiine illee qaabee taananii. Eega namni irra aanne eega hiine kanaatis wal taane namni guu nama hidhees beektaa yoo marmareetee fa'aa akka gartee godhan. Yoo wal maratee bareedaadha. Haala manguddummaa ta'us haala gartee seeraan fudhachuu ta'us irra wal mareechuu bareedaa beektaa. Eega hiine boodaati wanni irraa barbaadummaa Abubakrii fi jaartii isaarraa mee maali akka yaadaatti? Wanta inni sarara barbaadu waan sarara barbaadu beektu itti galuu waan agarra. Jechuun iyyaqa yoo maallaqa sirraa fuudhee fi daaba sirraa fuudhe yoo osuma mana hidhaatanii gadi hin bahin ibsa kana hayyamsiifnee baakaa irraa si fuune. Anu sanuma barbaadanii wanti biraa wanta irraa barbaadu takka hojjetti gara waan biraa wanta akka wanta irraa barbaadu.
Mallaqaa makiyyaa fi warqi kiyyoo naa deebise. Wanti inni sarara barbaadu takka hin jiru walaayisii walaayisas. Kabar namni yoo wal gaafatu malee beektaa waan kana hunda wayii walirraa baruu danda'are. Na dhageessaa bal'oo. Nama Abubakar inni irraalee wanti an barbaadu hin jiru jedhu. Isin irraalee wanti an barbaadu hin jiru jedhu. Wanti takkatti nan irraa barbaadu mallaqaa fi warqi kiyya osoo achi keessaa gadi hin baane. Ija isaanii duratti, ija uummataa duratti, ija mootummaa duratti. Siiqannu. Harkara na kaayu. La yoo mootummaa kana gartee waan san garsan taate mootummaan tuni ifuu waan biraatti nama qabachuun mala. Yoo akka manguddootti kan manguddoo fa'aa achi yaamanii amma manguddoo fa'aa yaamanii ilaalni beekta. Maaliif mana deebi'ee waan keessi adeemsisu mutalaaf inni addaa ba'ani. An fedhanii adda ba'anii fedhanii waliin jiraatanii. Ati hooma keeffete jechuudha. Ani hammi ishee hooma kiyya barbaada dura. Waan keetii fi abbaa manaa walumaa maal deebisa. Waan kiyya harkara naa kennaan tasanii sanboodaan itti ilaala. Akka nama gooneewu manguddoo fa'aa akka sayii guddaa yuutuubara guddaa kan jiran. Akkam as keessaa qabdu nuti as keessaa qabnu beektaa sayii guddaa kan jiran. Manguddoo duraan illee. Sayii keenya kanatti himnee sayii guddaa gartee kan yuutuubara kanatti himnee sayii keenya kun jechuun manguddoo godhatee misala. Saada maallaqa keetii fi daaba keetiis irraa si fuunaa jee manguddoo isaarratti irraa si fuudhee osuma gartee kaa poolisa takka waa isaan garsiifne. Abbaan hammi ishee osuma isaan achi keessaa isaan garsiifne harmaa manguddoo jechuun nama Oromoo kanaa hin ba'a. Wadaa gara manguddootiin ta'e garuma biraatiin nuu ta'e ani hammi ishee hooma kiyya barbaada. Achi booda wadu eega waan keerraa argatte achi booda waliif fayyaan ta'e tura qabate. Waliif fayyaan ta'e namu waliif fayyaan ta'e sanboodaan dhufti laata. Eeben namni beektaa hanga jiru kana. Feenee waliif fayyuu baannee ati kiisi sanboodaan. Akkata ka diftee dura abbaa manaa mati yoo mana deebistu. Akkamitti? Inni tapha silaasa dalaydeen harkattaa farmaaleen inni nama dalagee midaame. Saniifuu abbaan manaa dura mana deebi'u. Inni oguu mana deebi'esiif kan namaa laga eessa waabeessi. Salaatiisa addabaafnaan maalleen fedhi deebi'e. Lakkee harka akkasii osoo mana deebi'uun ta'in laal waan si amma sa'iituu fa'aa hojii haasawaniiti manguddoo hojii tokko godhatanii dhaqanii aboo gurbaa laa. Lakkee amma osoo tatulaanis hin ta'in amma sa'iifaatti hogguu himne misalana amma anis jechuun hojii himne waliin maranee jechuun walii galee walii galee namni gaanasiyaa nama jidduutti yaadu bareedaadha. Saniifuu waan ta'eef isa kana waan keessi irraa garraan yoo gabbaafne waan keessi irraa garree gabbaafna manguddoos waliin mari'annee gabbaafne booda walitti fayyaan keessan ni jiramu hin jiru. Yaatu waan keerraa warra toonni keessi kanina. Ani amma sammurteessuu hin danda'u beekte. Laa waan takkaa jira namni kun beektaa. Moodde namni daaga goolole moodde moo moonneenis amma atis moodde. Gubbante naatillee moonne eega moonne kun rakkoon qabu kanaa jechuun namni irrumaaf kuna bara osoo hidhaan jiraatin iccaca'u jiru magaalaa keessa wayii nutti mul'atu jira si mul'achuu jiru natti mul'achuu jiru. Waan keessi kanneen intalaa dhiisu akkasitti haa baran intalaa bara nama intalaa yoo dhiisa jedhee hin baasine daarra. Fedhee waliin jiraatee tasanii nan dafan. Intala jechuun hojii jiraatu rakkoon qabu. Intalaa dhiisee waan keessi kanneen. Meeraa qofaatis ati ta'e keessa bu'in ati hinaaffaa ta'e keessa buutolee. Intaluma sanaa dhiisu. Intala osoo dhiisuu hin ta'in intala fuudheemi intala eega fuudhee yoo qibar nuti ni heerume kadhuqa yoo heerume isumaa eegaale yoo immoo inni fuudhe isumaatu hojii bulcha barsalameenuu atamma waan kee akkasii irraa gaddu hojii wajji bulchuun dirqama qaba. Sandiisee tuma adamana isaa deebi'a. Akka shariyaatti maallaqa keetiif daaba keetis irraa fudhadhu. Waan bakka shariyaa san cabsee gara kaan hin deeme sila akka shariyaatti deeme. Anillee akka shariyaa san inni hayyamaa fi beekte. Shari'aan adeemanii jira waan guuraa ta'a. Ati immoo wanni isaa jalsiisu laa wanni isaa jalsiisu maaliif soota inni walii himu namni walii waa himuun walittis waa himuun bareedaa fi gadhu. Eega maallaqa kee daaba kee kan harkatte rakkoon biraan jirtu jaarsa keeti inni kun wayisii kee abbaa ilmoo teetiiti. Isii tan amma sirra fuudhee haa jennu. Eega sirra fuudhe ati wanni itti haara qabdu fuudha osoo isaan daran hin ta'in maallaqa kee qatti laffaatee gartee mana madaan bariitiin itti kan daaba kee qabdette kana si jalaa fuudhuu si aarse malee Abubakri harka qullaa gabba'ee takkaa waan dalagateen gabba'ee fuudhe sinaarsu maallaqni kee maneera laa aarisaniif walla beektuun sin jedhe. Sumber namni torban tokko baa aareetii yoo maallaqa irraa gurguratan.
bara nama tokkoffaa wanti na aarsu jiru nama maa fuudhee isaatti xaaraan jiru bara akkamitti waan an qabu waan takko soonaan hambisiin akka an galuu deemu ni beeka akka an gara ijoolleetti galuu deemu ni beeka kariyaala takka mana keessatti naan hambisiin mi'atummaanuu mee bal'oo ofirra dhaabu ilaalame silaasi taate yoo kuni lakki waan malee dalage lakki kana maalirratti sochii dhaabbee waan kana waan malee dalage kuni diri qabu maalis waan kee dhibbatti daaba keeti maala kee si kan hundi qabu yoo siin kanine anuu sochiin jira yoo waan kiyya naan kennine waan keessaa siin kanine gadi siin bahu anuu sochiin jira ati raafaduu dandeessa amma hansiisan manguddoo yaa talakkannee bara isaa fidee kannaa laala manguddoo yaa manguddoo hojii marenne namni oromoo kun beekadhu qaama seeraatti eegalama dhiyeessine booda manguddoo oromoo jira manguddoo oromoo kanatti akka sariifaan siyaamneeti hedduu namni akka raajuuwwan akka yaaduu sabaas haa ta'u duraallee waan gartee wajjin nadduultaniif rakkoon qabu an dhiifama godheetiif hin jira isaan hundaa'u walitti dhufanii waan kanallee israasii fuunee isinillee walitti deebisuun nutis kana yaaduun dirqama namni jiru tokko wooma yaada beekadhu akkuma walitti isin naqamtanii jirtan kanatti mootummaanis nahiine manaati jechuun imma isaa biraa keessadha beekadhu jallee nama keessan jiru naatama isaa biraa keessadha isa fuudhee ittis geesse akkasitti mana namaatti osoo inni qabu jiru mana sa'itti qabeetti ittis geesse hogguun ittis geessan akkasitti dirqimiin meeqa fuutee wal fixuu geessanii anummaa nas beera sana geesse poolisa waliin itti haalmaan eegaa ittis geesse garsiise yoo isin waan biraa gartee ka'uu irraan geessan taate miidhaa namni nagaa wata beekat daawwattoonni maal lamaan jaa kutan qaaniidha saada akkasi garsiisan jedhu duraanii hogguun akkasi garsiisee isin gartee rakkoo biraa warra geessan bal'oomaa akkasitti itti geessitee rakkoo biraa hanga warra hanga ammaa ta'e takka'oo yoo si bira kutte maa poolisa himtee gaa hara poolisa maan dhiyeessan karaa heeraatti takka'oo namaa wajjin nama yaamattee nama sadii wajjin nama adda qabuu dandeessan wajjin maan geessiniin takkaas namni nama dubbata nama oromooti beekataa amma waan sana hunda jechuun rakkoo sana hunda formee jechuun sababaan gartee telefoona dhahee gartee as kana yaameen rakkoo sana dhaabbatte malee jarri sana lamaa takka'oo uummata achi sanutti akkasii qaba sanii akkasii qaba jaarsi reefuu akkasii fiigaa jaartiin taa'an irra fuudhee hinaaf faanuu maasbalii boqotanii yoo walfatteessanoo yoo rakkoo meeqa warra fiddanoo suyilleen amma hidhaa geessinaan jechuun dhumtee beekadhu alhamdulillah rabbil aalamiin sunumaaf akkanatti siddoo hafannayyatii yaada jaarsaaf jaartiin beekadhu namni wal fuudheefis dhalaa biraa fuudheefis addan ba'an numa aarti dhalaan si qofaa miti dhalaa hundaa amma obboleessa kiyya tokko waan takka isin jechuu barbaade amma inni kun fuudhee miire eega fuudhe waan kiyya naa deebisa waan kee dirqama waan kiyya san naa deebisee hojii waasoo qabne waan kee deebisu baate nuti waan kiyya naa deebisee isii tana gadhiisee akka duraanitti bultii ta'e akka duraanitti hin oofannaa yoo jedhe haala wasaalaan walamantiin hin jirtu akka itti walamanu san itti ilaallaa beekte duratti namni akka itti ulfaata beekte aboobootatti walamantiin hin jiru beekte ati walitti deebitaniis uumama kee karaa ragee eefatta malee hammi ishee ammaaf waan wakii harkaa eega jaarsa lamaa ta'e uumama harka keessatti tameetu malee karumarraa meefatte malee rakkoon qabu uumama duraan gartee naa inni walabannattee asuma gartee mana keessa rakkaatu sanii atis takkaafirra deebata biyya teenyattu namni jechuun sabbatarra waa dubbata. Jaarsa jaartiin takka kaa jaarsa jaartii eegate hanqa. Sasummaan gatti feene nama tokko fuudhu kana maa gatti feene. Fuuni barra koon qabu jechuun namni. Amma silaamaa laga abdaa basan diibte intala tan akka dhiisuuf irraa guutee naa ta'u. Argaan beekaa simasiif jechuun akka namni irratti fuuna feete beeka. Yoo randaan mututti seeshiin uujjetti. Yoo isin malee fuudhanoo dhalaan gadi nama laaltee mana goseetti beeka. Abubakar gaama waamuu maallaqa. Arusa godhee bitti fuudha. Silaasi mari'ate. Sinaan mari'ate. Arusa godhee arusa jaayibaa kana godhee bitti. Ifumatu rakkisee laani godhaaf arusa. Lalu akka keessee isaa akka keessee namni. Namni akka keessee namni ni godha. Akkasitti mush arusa gootessa. Akkanan jeen amma sabiraa sirra fuudha. Yoo akkana jechuudha geegizee laa hafuusitu haasi taate nama jidduu ta'eessa. Wayaan amma nama isaan kana fakkaata. Qabeenya manaa baasee numaa dhalaa akka ta'eetiin fuudhe ni fuusisa silaanaan mari'ate. Ogguu namni gartee nama ogguu namni nama dhaabsu bara. Ogguu namni waliin nama dhaabsinaa jee. Amma gisee inni gabbee akkanatti. Ogguu namni waliin nama dhaabsina jee jechuun waan biraa yaadu jiru. Ati jechuun waan biraa kan hin dhalaadhaan misiin. Dhalaadhaan maal? Ittiin isa kana laala wanni walirratti hin cabsinaame.
Sadi jechuudha Isin jechuun feetarree fuudhaa. fuudhan kuma beena marineetu beena. Deemtee mana araba luqqaatee dulloomte tabira Amma barbaada. bartubbiin nu Akka galte isaan hin jiru saada maallaqa keetti dhiisiiti Abubakri mana deebisin taftee asirraa haftu. amma saatu baratti nu galte Ani isaa fi intalallee walumaan alaa dambi godhe waan kiyya qofa irraa naa fuudha. amma barsaatu. Ani siifinne addaa fuunnaan taane. Siifinne Walaa isaa walaa isii harkaa isaanii. Isin booda numa abdii beektaa jaartiin booda silaafuu numa abdii tanuma duraa bira deebitiriittini. Sanumaafuu isa mana deebisi. Isin sirri laaltee taate akkami waa sin geessisu Isi waa sin geessisu Na jaalatti dhiisi. san caaltu waa gattee barbaaddu irraa fuuna rakkoo qabu dhaaba keessi maallaa keessi irraa fuuna seera si guutuu taanaan rakkoo qabu achi booda immoo walitti fayyaan teessan yeroo ooltu walitti isa fayyinaa isaata kalaas takka waan keechuun irraa si garraa waa takka yaadin. Warma kiyya irraa naa fuudhaa malee wanta hin barbaadu wanti biraa wanti takka hin jiru. Egaa nuti jechuun achi booda walitti isa fayyisuu feena abbaa ilmaan keetii Fayyaan kana booda. abbaa ijoollee keetii jaarsa kee kaawwala jechuun wal fuudhanii haruusa hojii waltan tan haruusa waan godhanne waan ni heerumeen baay'isi kana jalaa hinaa'u. Kana feetan jalaariyaa feetan dhiisaa. Ani hammi ishii waanuma kiyya irraa naa fuudhaa waanuma kiyya irraa barbaada malee wanta irraa barbaadu takka sin Akkasimi amma waa'ee kanaa yaaballoo kenna waa'ee kanaa asumatti nu raajifne waan kanaallee haasa'uu hin fedhu ani waan kanaa natti naasa'ini. kalaasan gaadiraas manguddoo maradheetiin isaas telefoon manguddoo itti dhusinne waan qabatee niin kanneenaan achi booda irra bobbaanaatti rakkoon qabu. Inshaallah khairu rabbi wa ta'u. Yallaa isaa taphadha ani ijoollee hojii taphachuuf jira baras. Hayya taphatu rakkoon qabu. irraa fuudhiif akka rusiin irraa fuudhetutti. Aboo rabbiin nama gargaara. Rabbiin nama gargaara laa eenaa rabbiin nama gargaara irraa fuunaati rakkoon qabu. Deemaa takka kana taphadha waan goota hojjettanii rakkoon qabu. Rabbiin nama gargaara waan ta'u.